Suuraa adda addaadhaa dhuunfachuu yoo barbaadan suuraa garaagaraadhaa kan isin malee namni biroodhaa bilbila keessan irratti akka isin dura argu hin barbaanne akka namni bilbila keessanillee yoo saadhaa fuudhee ilaale isin dura hin argine akkaataa bilbila keessan irratti suuraa adda addaa ta'e viidiyoolee garaagaraadhaa dhuunfachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa duraan hordofa. Aappii kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru jalaa sanii baasar tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan fitaa asirra ta'e hoon sarchii tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii irratti qubee paa laa kaa barreessan achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gochuutu. Achi booda ammallee haala kanaan suuraa kan fitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda appichi gadi buufachuudhaaf sira ol isaa gadi deemtu ol isaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama deemaadhaan kan barra yaappii as tuqaa buufadha.